jirraa jirtu maatiiwwan chaanaalii keenya paaswordii feesbuukii keessanii irraanfattaniitu yoo ta'e haala ittiin banuu dandeessan isinittan agarsiisaa, seeraan na hordofaa. Jalqaba Gmailii yookaan lakkoofsa bilbilaa feesbuukii keessan ittiin bantan ni galchitu. Fakkeenyaaf ani kan Oromoo tiktookiin galcha. Edda Gmailii keessan barreessitan booda iddoo paasword jedhutti callum jettanii waanum ta'e barreessitu. Edda barreessitaniin booda loogiin jettuuni. Edda loogiin jettaniin booda peejii gana isiniif fida. Sanaan booda loogiin jalatti forgot password kan jedhu tuqxu. Edda forgot password jettaniin booda peejii kana isiniif fida. Reset your password jedha. Warroonni lakkoofsa bilbilaa keessan galchitan karaa lakkoofsa bilbilaa keessaniin koodiin isiniif ergama. Warroonni Gmailii keessan galchitan immoo karaa Gmailii keessaniin koodiin isiniif ergama. Sanaan booda continue jettuuni. Egaa amma gara Gmailii keessanii deemtanii koodii keessan ni fiddu jechuudha. Egaa feesbuukiin koodicha nuuf ergeera. Akkuma argitan koodiin naaf ergame kanadha. Egaa koodii kana fuunee deemnee achitti guunna jechuudha. Egaa koodiin naaf ergame 54 59 20dha. Isinis kan isiniif ergame ni guutu jechuudha. Sanaan booda continue jettuuni. Edda continue jettaniin booda peejii kana isiniif fida. Choose a new password jedha. Deemtanii paaswordii haaraa galchitu jechuudha. Edda paaswordii haaraa galchitan booda ammas continue jettuuni. Edda continue jettaniin booda ammas peejii kana isiniif fida. Password changed jedha. Ammas continue jedhaani. Egaa feesbuukiin keenya nuuf banameera. Warroonni chaanaalii keenyatti subscribe osoo hin godhin daawwachaa jirtan akka subscribe gootan isin yaadachiisa. Hamma viidiyoo biraatiin wal arginutti nagaatti.